Bilbila keessan yoo isin jalaa bade yookaan ammoo yoo isin jalaa hatame jechuudha. Lokeeshinii isaadha iddoo kam akka inni jiru beekuun akka danda'amu ni beektanii. Hin beektan yoo ta'e viidiyoo kana dhaggeeffadha. Akkasuma ammoo nama fayyadu waan ta'eef share gochuudhaan eegala. Egaa bilbila keessan sababa garaagaraatiin hatuu danda'a yookaan ammoo isin gatuu dandeessanii jechuudha. Bilbila keessan san lokeeshinii isaadha eessa akka inni jiru akkasuma ammoo akka bilbilli sun iyyuu gochuu dandeessa jechuudha. Ringii itti bantanii jechuudha akka inni dhadabanne jechuudha. Yookaan ammoo bilbila san qulfiidhaan cufuu dandeessan. Yeroo qulfiin cuftanitti namni sun bilbila san cufuu hin danda'u waan tokko gochuu hin danda'u jechuudha. Amma chaarjiiftu jechuudha. Akkasumas ammoo akka inni iyyuu gootanii bilbila san lokeeshinii sababa isinitti agarsiisuuf iddoo inni jiru san arguu ni dandeessanidha. Amma jechaa jiru jechuudha. Isa kana gochuudhaaf jalqaba bilbila keessan imeelii irratti banuu qabdan jechuudha. Bilbilli keessan yoo imeelii qabaatedha Google imeelii jechuudha. Google account ammoo imeelii akkaataa itti banatan viidiyoo biraa YouTube wal baasii irratti hojjedheen jira. Erga imeelii bantanii boodatti imeelii san paaswoordii isaadha dagachuun qabdanii. Egaa bilbila keessan yoo bade bilbila nama biraa seentanii jechuudha. Bilbila nama biraa saniin imeelii keessan san login gootanii jechuudha. Ergasii boodatti erga bilbila nama biraatiin login gootanii boodatti karaa settingii deemtan. Karaa lamaan jechuudha. San keessaas karaa settingii deemuudhaan security and privacy kan jedhu kana ni tuqtan. Ergasii asitti lost device protection kan jedhu kana find my mobile asitti website kan jedhu kana tuqtan. Egaa yeroo asitti kana tuqtan bilbiloota imeelii keessan saniin login godhan ni fida jechuudha. Asitti fakkeenyaaf amma Ahmad A07 ja Ahmad A20 ja kuni bilbila duraanii kooti jechuudha. Inni kun ammoo bilbila amma irra jirudha. Kanaaf yeroo isin akkas gootan lokeeshinii iddoo bilbilli sun jiru akka kanatti isinitti agarsiisa. Kun asitti amma fakkeenyaaf iddoo bilbilli sun jiru akka kanaan isinitti kan inni agarsiisu jechuudha. Gama biraatiin ammoo bilbila san irratti cufsiisuu barbaada. Fakkeenyaaf bilbila san keessa isa kanaa filannu. Ring kan jedhu kun bilbilli sun akka inni iyyuu godhuudha. Yeroo bilbila ringii kana jalqaba garuu asitti dhuftanii ishii tana cufuu qabdan jechuudha. Lost mode kana yoo itti bantan next asitti maal jedha enter pin ja confirm pin pinii jijjiiruudhaaf jechuudha. Pinii fuularra jiru malee kan biraatiin bilbila keessan san cuftanii yeroo sanitti namni sun yookaan yoo hattuun hatte bilbilli sun tuqamuu hin danda'u jechuudha. Qulfiisanii malee jechuudha. Banamuu hin danda'u waan ta'eef ergasii boodatti ammoo asitti dhuftanii ringii kan jedhu kan itti bantan jechuudha. Isa iddoo kanatti jechuudha. Ringii kan jedhu kan yeroo isin tuqtan bilbilli sun start gaafa isin gootan ni iyya jechuudha. Addaan osoo hin cinne bilbilli sun ni iyya sagalee dhuma bilbila saniitiin kan inni jechuudha. Kanaaf lokeeshinii iddoo inni isinitti agarsiisu san dhattanii bilbila keessan san sagalee isaa qofa dhaggeeffachuu jechuudha. Kanaaf bifa kanaan bilbila keessan yookaan isin jalaa badu taatellee argachuu ni dandeessanidha. Jalqaba garuu ulaagaa guutamuu qabu san akkan ta'an imeelii banachuu qabdanii imeelii keessan san ammoo paaswoordii isaa dagachuu qabdanii bilbila nama biraa kan barbaadaniin sanitti imeelii keessan gashitanii iddoo namni isin inje kana seenuudhaan bilbila keessan lokeeshinii bakka inni jiru argachuun ni danda'ama jechuudha. Kan lammaffaa garuu karaa biraatiin jechuudha. Asiillee argachuu ni dandeessanii. Bilbilli keessan yoo Samsung ta'uu dhabe jechuudha. Gara Google deemtanii iddoo kanatti maallattanii search gootanii find my device jettanii search gootan. Ergasii boodatti kan jalqabaa kana tuqtan. Asitti akkuma Samsung setting keessaa san jechuudha isinii fide jechuudha bilbiloota imeelii kanaan banan fakkeenyaaf amma Galaxy A07, SM, J7 fi Galaxy A20. Kanaaf bilbila keessan san as keessa filattanii irratti tuqtan. Akkuma isaanii kunillee play sound ja security device ja factor reset device ja jechuudha. Factor reset device bilbila keessan san yoo kan hin arganne taate location isin irra barbaadanii kan dhabdan data achirra jiru haquu ni dandeessan jechuudha. Kun ammoo reset gochuu fi play soundin akkuma sila isiniin jeessan dubbisuuf jechuudha. Bilbila keessan san akka inni iyyuu gootanii location naannawa san irra barbaadudha jechuudha. Yeroo bilbilli keessan iyyuu security device kan jiru kana banuudha akkuma sanitti qulfii irratti cufuu ni dandeessanii jechuudha. Sitti continue waan jedhan bilbila kee kana irratti cufaa jechuudha. Ammaaf kiyyarraa waraabaa waan hin jiru jechuudha. Play sound yoon godhamu sound yookaan ammoo sagaleen jechuudha. Factor resetiin yoo kan dhabamu taate malli wallaalame factor reset godhanii jechuudha. Galatooma viidiyoon kun nama hedduu faayidaa waan ta'eef share godhaa.